ورحمتكم في اعتاق رقبته وسلامتكم. وفق الله الجميع وشكر الله سعيكم. واحنا في حقيقة الأمر عندما عدنا من الحين تناقشنا مع عيال البلاد كيف القضية وكيف يعني حصل الشيء، جينا وهو حصل الشيء يعني مزح وأشياء وحصلت هكذا وقدر الله ما شاء فعل. واحنا في الحقيقة نشكر الشيخ ضيف الله، نشكر القيادة السياسية، نشكر المسؤولين في المديرية اللي هم يعني مهتمين بحل قضايا المديرية ومن ثم حل قضايا المحافظة. فنشكرهم المسؤولين في المحافظة والمشكورين هنا على ما. واحنا ابو المقتول عفا لوجه سوداني جيني اجيسي كوني جدا راكايت وسوكرا تابوك ديما جيرو ادو مچان كودي اجيسي دا تابوكي سودين كون سوداني سوجي ماكينا يابتي ديمي سوداني كان ولين سودي مكة جدا راكاني تينين يو كرا تابوك ديما مالي كرا تابوك ديمتا جدي سودي كون سوداني كان غافي جيسي يجو سوداني تكون اللي أبوليزكية وإثيوبيان تكو وقاسا قلدورا نجلا أجيسي إثيوبيا سنت أرد أمورتين أبسيك النوف نبيرت أمور ميرامروف وامجانا أفتاسي سني جدين أكنا سودين كن أما بري ريال مليون تكو سيكن نبسي مجا سني نتي غرغرتا جدين سوداني تشلي أكنا جدين ستين غرغرو جدين غرغرون دندو نمي جدو إسوني بيا إلمان كبا dubartii qaba maatii qaba maatiin isaa kuni nama isa ajjeesisan du'ama isallee taatu arguu barbaanna jedhanii sababa kanaaf gurguruu danda'u jedhee hodhu bilbiluma kiyyaa maatii biyyaa sanitti illee dawwali gaafadhu nabsee Itoophicha kana natti gurguradhu jedhee dhageeffadhu. Karama kana deemaa jiran ofii hagammaa karaa deemaa jiran jarri jechuudha. Suudichi bilbila ofii itti kennee Suudaanichi kun biyya Suudaanii dawwalee akkana namni wayii riyaala miliyoona tokkosii kafalaa nabsee mucaa sanii natti gurgurinaan jedhaa jira. Nabsee mucaa sanii itti gurguruu jedhee gaafate. Hayyeenu gurgurii birrii nuu fidii jedhanii. Suudichi kuni riyaala miliyoona tokkoo kanallee ofii qabaatee harkaa qabaatee kafalee nabsee mucaa kanaa baasuu hin eedu. Namichi tokko tola ooltummaa namaaf oolaa biyya Dubaay jira Intal Arab Imaraatiin. Dubaayin dawwalee namicha sanitti keeyirii si argeenarraa bittaa jedhee maa inni jedhee sababa akkaataa kana hunda itti dhiyeessee eegas riyaalli miliyoona tokko yooma san sarraafaa namicha kanaatirratti gale. Sarraafaa namicha kanaatirratti galetti Suudaanii fudhatee gana namichi kun bakka hajaa ofiitti deemaa jiru dhiisee hanga ammaa taabuqiin hin geenye dubbii kana guutuu karamatti xumure jechuudha. Yeroo taabuqiin gayan mana hidhaa mucaan jiru dhaqee Suudaanii kana waliin dhaqee higgii hunda dhaqee faqqachiisee biyyarra illee. وكما نشكر آل العمري الذي عفو هذا الإفريقي، كما نشكر كل من سعى في هذه القضية، ونشكر مشايخ وأوجهاء المديرية وشعراء المديرية في هذا الموقف. وهذا الموقف يدل على وفائهم وعلى صدقهم وعلى ثباتهم، وهذا موقف يشكروا عليه، موقف تاريخي. الوقوف هذا هو من أجل إثيوبي على أساس أنه صراحة يشتغل مع واحد تمازحوا وياه تضاربوا مما أدى إلى الوفاة، فهم سعيوا في القضية هذا مش لأجل أن عنده مال ولا jirtuu yoo awwaalamnee dagatamnes achitti galata rabbii tasgeenye jirra akka jirrutti akka dhiiteen hin haftu silaa ganaa bariiti. Duuneetis hin dabarre silaa lubbuudhaan jirra akkuma warra dhumee dukkana keessa jirra. Nuun dagatinaa yaa qomoo nuuf dhagahaa yaa firaa akka hattuu qabamtee roorrifamaatii jirra. Akka jiruutti hin jirru akka hin taanetti jirra kan lubbuun darbee Sinachasa kamina nakamitti gadi ciisa lammiin kootu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu obboleewwan keenya biyya keenyaatti argamtanu nagaa sanii jabaachuu gabaa irraa taatanii nagaan obboleewwan keenya hadda waa malee miti kanan teessitaalee akka maraachuu teessitaalee gurraacha uffattee akkasitti dhufe. Silaan rakkoon keenya rakkoo keenya rabbumti rakkoo keenyaaf furmaata nuuf kaa'u malee rakkoon keenya akkuma tuffatira akkuma beekamu amata meeqa waa ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtu fi akkaataa jirti jiran ofii keenya ilaallee daqiiqaa 5 keessa turuu dadhabne teessaalee gurraacha kana keessa
أمس ركون سعودي عربية دبان دبتين فرمني كلام دولا تقوسي سوتشين أجر سيفامي أجر تومانو جولين كينيا إرجانو أماتا تكو أول إيجين بودا جولين كينيا كلام بيأتي كم تقولته أما موجر مدراني كي سايو ريفورمي بوته خراتم دفامي إرجانا مدراني كودا ترباتي هاجيونا تيار إرجانا تربات سوتشو إنجرو موتمان سعودي جيسه إتوكام ساجرا جولين أتيكي ستامس دو في درارا دراني تري بياني جرو جتولا إجانو بوليسكو يوكاو بوليتيكو كفيديو كان أرجعتو ربي جدي حتى راكامني سجله حاله وآتين يوم الإنسان أركيهم قباس هارو كتور نندو يو أكثر سجله لجيسا سجله لجيسو يتو يوم الإنسان قبا كناف نمني فيديو كان أرجعتم هندي كيسانيو شير كتوران هندي كيسان بكا هندت شير كتوران فيديو كان أكبر يا ناتي كاسه نمني في سالي كوران شوف فتشتريبو يوكا سورة دراني في يناماتي بوست كوران بروفايل نكادا أمانة ربي دي سورة دراني كلام ماستو أكاسيتي فيديو جدا ببريتشاتي أكيد لولي سعودي عربية كيسجل أجر سيسا عربي فان إنجليزي فان أفهم بيتن هندان سجله لولي سعودي عربية أتان مسلمين جدا إيجال ليجرا إيجالا جزانسا ربي براي لولي كوا كباتني نون كفلانو ونجر نوكلا نينجو ربي بيتش أبولا كينيا سجله هتانو يون رادوان نورا هيدتاني أبولا كينيا دعاء برا مسلمين جدا غلطوما أنا بوليسا كسمواري مسماتي فيديو كان شير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يويا جتشا دامسا غبابدو قبنا obboleewwan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa kumaatamaan jiran rakkoo gurguddaan liqinfamanii akka jiran beekame. Rakkoon biyya baqaa keessatti falawaaraa dhabe kuni obboleewwan keenya jireenya injifachuuf rakkoo fi isaanii fi maatii isaanii irraa dhiibuuf biyya hin beeknee fi qilleensa hin beekne tidheessan kunneen biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaatti guuramanii nama loocuu dheessee bofatti ba'u erga jireenyitti taatee bubbulte. Waggoottan sadan darbaniif rakkoo isaanii kana miidiyuma hawaasummaa irratti sagalee hawaasni ta'aa tureen mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa kana gara biyyaatti galchuu eegalulleen adeemsa kana garuu ji'oota sadiif xayyaarri Itoophiyaa Saudi irraa obboleewwan keenya kana gara biyyaatti galchuu akka dhaabe beekameetii jira. Obboleewwan keenya garuu guyyarraa kumaatamaan gara mana hidhaa kanatti guuramanii achitti walitti kuufamanii rakkoo fi dararaa gurguddaan irra dhaqqabutti jira. Ammas mootummaan Itoophiyaa obboleewwan keenya kana dararaa guddaa keessa jiran kanaaf akka dhaqqabu ergaa gama keenyaa dabarsa. Hawaasni Oromoo idil addunyaa irra jirulleen obboleewwan keenya kanaaf sagalee haa ta'uun dhaamsa kiyya. Amma binal jirtuu yoo awwaalamnee dagatamnes achitti galata rabbii tas geenye jirra akka jirrutti akka dhiiteen hin haftu silaa ganaa bariiti. Duuneetis hin dabarre silaa lubbuudhaan jirra akkuma warra dhumee dukkana keessa jirra. Nuun dagatinaa yaa qomoo nuuf dhagahaa yaa firaa akka hattuu qabamtee roorrifamaatii jirra. Akka jiruutti hin jirru akka hin taanetti jirra. Kan lubbuun darbee oli isa lubbuun jiruu gadi walakkaa kana jirra. Osumaa lubbuun jirruu jiruudhaaf hawwuu jirra. Maal goon hojii rabbiiti kan kaaliqa tokkichaa jaalleewwan wajjin turre kalee waliin hojjechaa tiksiteen aannan dhuguu jira loowwan isaa tikfachaa gabareen makare jira waan facaase murachaa naggaadeen daldaluu jira kan bite gurgurachaa nuti maharramaa jirra taffiif hin jiraan hooqqachaa. Badii malee akkas ta'uu keenya keessa gubachaa kunoo jiraachuu jirra. በአላህ ይጃቻለሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር አርጉ ዱት አርጉ እኛ ወንድማችን እስር ቤት ያለው ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ተጨንቆ ያለው ድምጽ እንሆናለን እስቲ በአላህ ይሆናችሁ ማናት የሚላት ልጅናት ናፈቀች ወልዳሷም እንዳልሳመች የልጁ ግንዳላየች ጀንበጆ እንደበላች يا سقلي الماما نيدا كيسا يونم نندقين يا ربي نقيسا نفور يا الله يا بايسا والنتان بيتا ميسا نكيسا يا رب ركما كيسا
حرمات نبتي تفاقتين الرقيني يا رب الحمد لله يا سقل الماما نيدا لكيسا يونا من النقين يا رب النقيسا نفور يا الله يا بايسا والنتان بيتا ميسا نكيسا يا رب ركما كيسا حرمات نبتي تفاقتين الرقيني يا رب كنجين ثم والله ما جرتي وكاسيتي نفتون ما جرتي باتي بيك وفتو قرفليت مكان وفتو قرفليت ونوترر مقال ونوترر مقال بلا تار رفاجر بلا تار بلا تار رفاجر فيديو تكفيديو رفاجر يعني جيزة እዚህ ሀገር መሰራት የምንተኛበት የለም እንለብስ የለም ገንዘባችንን ዘርፈውናል ንብረታችንን ዘርፈውናል ያለን ነገር የለም ከማል ገደለን ባካችሁ እርዱን ባካችሁ ነው እንላችሁ ይሄንን የምትሰሙ የምታወሩ ወገኖቻችሁ ለመንግስትም ሆነ ለወገኖቻችን አስተላልፉልን ለውጭም እንዲሁ አስተላልፉልን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እህቶቼ ወንድሞቼ እኛ እዚህ ሜዳ ላይ በድሎት በሰላም እየኖርን በብሔር እንባላለን እንጣላለን እንገዳደላለን አንደኛችንን እናሳዳለን ነገር ወንድሞቻችን በዚህ ሳይለዩ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው ብቻ እስር ቤት እየተሰቃዩ ነው ያሉት ለነሱ ድምጽ መሆን ሲገባን ለነሱ ዱዓ ማድረግ ሲገባን ዛሬም በብሔር እንባላለን በማንነት እንጣላለን ይሄ አያዋጣንም አያዛልቀንም ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ፍትህ 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 والله وبالله وتالله ይሄን ነገር ያያችሁ ዝም ያላችሁ የሚመለከታችሁ የመንግስት አካላቶች በዱንያ ላይ ሂሳብ ባናወራረዳት አኺራ ላይ እንገናኛታለን ኢንሻአላህ አማም አላህ ማንንም የማይበድልበት ቀን ይመጣል አሁንም ፍትህ 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 ለወገኖቻችን ፍትህ وكما نشكر على العمري الذي عفو هذا الافريقي كما نشكر كل من سعى في هذه القضيه ونشكر مشايخ وجهاء المديريه وشعراء المديريه في هذا الموقف وهذا الموقف يدل على وفائهم وعلى صدقهم وعلى ثباتهم وهذا موقف يشكروا عليه موقف تاريخي الوقوف هذا هو من اجل اثيوبي على اساس انه صراح يشتغل مع واحد تمازحوا وياه تضاربوا مما ادى الى الوفاه فهم سعيوا في القضيه هذه مش لاجل ان عنده مال ولا لاجل مسكين ما عنده الا شقاء يومها 1000 ريال 1000 ريال لكن من اجل الله ولانه مسلم فقد قاموا بالسعي في هذه القضيه وايضا نشكر اولياء الدم يعني على ورحمتكم في اعتاق رقبته وسلامتكم وفق الله الجميع وشكر الله سعيكم واحنا في حقيقة الأمر عندما عدنا من الحقيقة ناقشنا مع عيال البلاد كيف القضية وكيف يعني حصل الشيء جينا وهو حصل الشيء يعني مزح وأشياء وحصلت هكذا وقدر الله ما شاء فعل واحنا في الحقيقة نشكر الشيخ ضيف الله نشكر القيادة السياسية نشكر المسؤولين في المديرية اللي هم يعني مهتمين بحل قضايا المديرية ومن ثم حل قضايا المحافظة فنشكرهم المسؤولين في المحافظة والمشكورين هنا على ما واحنا ابو المقتول عفا لوجه الله عفا لوجه الله